mana namarra deemtee waan argatte waan asirraa taaptaappiif koppiliinkii maal jettee argattu dhattee namatti hin kassarin jireenya kee jiraadhu dhugaa rabbi sitti sigaa amma gargaarte giiftiinis gargaarte sagalees taate miskiinas lafaa kaaste hingaa bakka waaqayyo biraas kireeditii qabdaa yoo duutellee saba biraas kireeditii qabda wallaalaan jettu xiqqaan jettu guddaan jettu nama hunda bira deemta hingaa dhugaa kee immoo nuti si dubbatu waan nu kaffaltee yookaan dhimma sirraa qabaannee miti waan dhugaa keessa koo jiru sitti dubbaddan nama tokkoof si'ii ababaa kennu arginaan dhugaa rabbi atu saree dheerensi tuffadhe si darban kaanuma siidhaama sii qaba jireenya kee jiraadhu hingaa biizinasi kee hojjetu hingaa leevilii 40 jechuun qarshii meeqa ta'e biyya baqaa ta'anii leevilii 40 waan asirraa taaptaappiin barbaree dibatanii namaa kennuun siluma iddoo goggora gowwaa si godha nam beekan giiftii namaa kennuun gowwaa nama godha oromoo haadha keessan sin arrabsiisa dhamdhameen arge anatu dhamdhamee arge qarshii baataa namaa jedhamee maqaa nama balleessiisa garuu namni waaqayyoo biraa argata malee nama biraa argatu waan ta'eef mubaarak dhugaa rabbi silxee jedhamtee oromoo jedhamtee amaara jedhamtee barbaade jedhamtee iddaa zimmaara laayifii kee jiraadhu kanuma dhaamsa qaban namaa kana hunduma dura jechuudha faayidaa hin qabu hin dadhabin namatti galatoom ayyee galatooma asiliin jedha Marqosiin waa affeeraafanii kabajaan jechuudha wallaahi waan isin jedhu qabu wanta tiyaasa kan dhiisoo domanaa dhaggeeffadhu wallaahi jara keenya warri na jaallattanu Marqos sanaaf nama tokko miti maaliifi argitaniittu ummanni yeroo kaffaames yerootti toles anuma tafaa xaragataa ummanni nama rabsu jechuukooti ani baay'ee isitti fakkaate malee namni miidiyaa kanarraa xiqqeessuu barbaadu kan arrabsu wallaahi nama 100 caalu namoonni na jaallatan kaleessa warri na arrabsan biroo keessa jiru kaan intala biraa taaptaa godhaa turan warri na jibban jechuudha an kan na jaallatu caala nama namni jaallatu immoo itti duulani ani koo duulli ana irratti deemu akka nama mootummaa irraa buusuutti irratti deemama na dadhabani sini galee see godhadhaa namni maaliin jibban jeenaa dhikkoo kan na jaallatu caala parsantii 90 na jaallata uummanni xiqqaa keenya sabaaf sablammiinu kana jibbu bucuudha itti fakkaate amma koo yoo abbaa barbaade fidanii raggatan footoo Dr. Abiy ammatu kan deebisee tokko hoolaan jechuudha raggate amma ana arrabsu nama argatu obboleessu an mootummaadha bakka ta'e wallaale malee isuma dhuguma biyya bulchaa jiru wallaale ta'e malee biyya bulchaa jiru wallaale malee an mootummaadha maaliif jedhe beektaa ofan arge bakka namni suuraa Dr. Abiy halkanii guyyaa gadi garagalchee arrabsaa mootummaa biyya bulchuudha ala arrabsaa nama 200 Oki di pasar di kapal data. Namni suuraa kiyya gad deebisee bira taa'e ko namoota kumaatamaa fi dhaqaafi. Sigalee ana uummata la jibbisiisuudhaan walli hin godhamne hin jiru. Hin danda'amne. Amma suuraa abbaa barbaade yoo gad deebisan haqa suuraa kooti. Ajala deebi'ee soba seera. Wallaahi dhugaan dubbataadhaan. Ofii nan boonaa. An mootummaa namni nan filanne kan rabbi na filatedha. Jaallattee jibbitee iyya marala tuuxaalle. Utuu sittadhaa liqimsita. An mootummaa biyya bulchaa jiru hin beekne wayiiti. Ishee akkasitti qabadha. Ragaan meerre sartifikeetiin kee yoo jettan immoo ragaan yeroo gadi baatee afaan kee bantu anatti. Namni kan dhufee na laalu. Ajeessee suuraa koo kaattee tun kan biyuun mana keetii ol si ka'u. Warri kanaan dura na arrabsaa turanii amma miidiyaa kanarraa dhabaman gabaa koo dirqatti qabbanaa'e harka jedhee jennaan badan jaalmootii naa galchaa jaalmootii koo kanaafuu jennaani. Please jaalmootii galchaa. Aleessas sitti maan ture amma sitti nima waraabbadhu. An darajaa
جرى جال مرو ستة قال كيس جال مرو كيس دكتور أبي كيس جواري قارا كيس أنا بربادي أو جلنا بربادي أنا شلبي قارا بربادي ماله بولتنا ليه كنا نكسين جدي بمو يونجرا أوجي ولين بينس يونجرا بين جيران نس أجهزة جرا كتير تدولتا جرا كتير عربسيتا جرا نسوي أول أكرم في مسافة قوة يتوتين أكرم جواري ميدا كنا بلّه سولا دولا مطيرة دولا أكرم الدكتور أبي جينا أنغورا بوسولا دولا مطيرة دولا أكرم جال مرّو دولا مطيرة دولا ما دولي نتي بنا مكانا غرو لندن دين مالك يدي شراب بين كم ميكا تخوفه ميكا تبرنام بلّه سير رميديا كنا راجني إمبيترو ميكا سات بتهبادي مقاوم بربادو يسنون بيتو ميكا تو بكالنا كوفيمنا جد بفجيرنا مبارك بدو كبا جدي أجيبوتين سارا بنا أجيبوتين جرا إندا وليكاري يسيسه للني ولا ما كلا الربين الكبا ميديا كان بلّه سودان دو كلاسن تلي مورالي كي تونسي بلّه سينات كده إسيني سينام بلّه سيتو ولنا على سينام بلّه سو يوم بدو بربادي أنا تو شوفي تقول بعد ماله نم تقول نم بلّه سو ولا ما كلا ميديا كان يوم بدو مو هذا كان فيران كا بكرنا نكا وتوكي سيكو بكرنا نبربادو وتوكي سيكو ilmu ko itu kenuna barbadu utuke siko hana bana ko yaro kenuna barbadu ni asar tibizi tay jalla dem momiti jalla demti wala ma galati an gema hanan tabat def malla kabar bacha fi nam so ko yo gema tabat mo tami obole so boleti ati gaba gaba kabat malla kabar bacha kabat mo inji bando barbada namonni inji bando barbadan namonni inji bando barbadan yo rabbi jade torbanada marcos obole so ko namar rakki ko to kosi namonni ajutta dage fada geman ka ba mas gema inji bando torbanada mali had wala trawo ji barbadu mo wala inji fatan te jaje tan wala trawo jimmo wala khabe o jere khataban barbad inji fadde sira ka sisa besto serida ila bin injiru jere tan itti sere to kotti tabanda wala badda ko tati hadda la bori miti gema bella man kaba hadda age sari gema bella man kaba inu mayu namala babakati koppe fadde sila ke sana sama miti da ke sana se na madda bala balale gema tabanna talluma jenne de fide namala babakati Sini nama la bakat angko bako jita bade hinji badda nasir ba or nasir bu badda an hinji badda da dil beri kuma di pata ko to dar gadde hinji badde yele sama mata ko alilem wallahi jel wallahi sidi ninja to kala salati to kidina boy isida mo gi tiken na mulma dide hinji badde mo warabbal khaba sini galate baddo da hinji baddo ko do kila sere bok hinji baddo sakam ambar beri baca tabat ya, duga isa karabi dan kimatan. Amberi baru kaba. Jolen wali bo abutan jinni tibo susi bo icaga di kandari bosan. An ye mi caga tabat de mal ambar baru kaba tu. Abat de agala toman. Wali janatan nakhenan mali boichi. Dan due Bukan sih timar, ada orang yang mana dua juta, nak berapa kata markosi pak MBK citi, gak ada markosi. Duku mah, kalau kabar baru kabar, hani show, jualan ada lucu, hari citi gua bekan. Oh, enjikan dong kabar baru, ayah, ini sih Italy, Italy sih pak, jalan Arabe, doki mau doain kesan ki, ya Rasul, ya Rabbi, mubarak kamu tuh nanti kerja orang tuh mali beto amba dule sadira ke tabe modde mali tikam diam akasi ci tiktakuri farsali ka ditaru akasi ci jalana ko dan namuli taru onne ko ci
yaadaa malee siin galoo itti ani geema injifannoo kana taphadhe eenyu wajjin beektu barri bara nagaa fiifi akiliilu intala guyyaatti leenji soddomni kennamaa fi oolu gaafa ani siif jiru gaafa warri giftoroonni duraanii warri ammas jiran sana sini galee gaafa sanan utuu mo'atame tapha tokkoffaa kooti sana dhugaanatti dhagahamuu danda'a ture. Uummanni waan qabu anaaf koo geema sadaffaa ta'uu bartaniittu geemni kun geemi beellamaa sadaffaa namni taphate hin jiru geema sadaffaa boleessu lammaffaa iyyuu taphanne namni anaa geema sadaffaa dhabu bartaniittu geema sadaffaa taphadhe tokkoffaa miti lammaffaa miti gaafa tokkoffaa taphannu sana fiifi akiliilootiin hoggaa afranadha oromo tokkichuma kana bakka faranjii qabdi tokkichuma kana waan taane mo'achiisuu qabneedhee oromoon akka sabaatti soo barbaadan uu jedhee hiyyee wal hiisiisee wal kakaasee faranjii leenca soddoma kennu qabdi ba oromoon galaana jedhanii haamilee naa ta'anii na mo'achiisaniiru tun gaafa sana mo'atame garuu natti dhagahamuu mala ture geema lammaffaa ammas Idrisii wajjin taphadhe akka jarraa ta'e qabxii guddaa birrii guddaa argadheen mo'atame sadaffaan dhufee qabadhee obboleessu maalani walii na jaallatama actually asitti waa tokko si ibsala gaafa ati geemii kana qabatte jedhan ture kakken geeman qabate dhukaan dura geemii taphadheera jennaan aanteen ifalli gaalloo siin jedhe ishoo kakkii mugeen jedhe ati qophoofne geemii kana qabate jennaan laay aanteen ifalli goo siin jedhe so raacha dadhabdee ama maal jara tana gaaggaanis irratti so ati amma piraawudisti dhagahamuu qaba haga kanatti isheen argachuun iyyuu waan guddaadha inni kan biraan waan nama kuma dhibba tokko dhufee baadhuus geema sadaffaa horratti waan biraan jira edhaa dhaggeeffadhu mucaa Idris jedhamu kana jaalladhu ani waan isaan beekamatti tola dhugaa rabbi በጣም የሚመቸኝ ወዳችሁም ጠላችሁም ኢድሪስ በጣም ነው የምወደው dhugaa rabbi በጣም ኮንፊደንስ ያለው ሙባረክ ከነዴ ባይ ይጃለሁ ሲ ሶሻል ሚዲያ ወል ጉዲሱ ነው አከራቲ ወቲ ዳዳተኒ ማል ጅደኒ አቴኒ ገሰው ገልቸኒ ወል ጀጀቤሱ ኦቦሌሰ ከዲ እንጂ ፒኑ ሙጫን ሱን ባይት ያለ dhugaa rabbi እንት ነው ዋት ከሲኒ ገሩ ቀበ ሲያጅ ተቆ ኢድሪስ ኩን ሙባረክ ከነ ወል ጉዲስቱ ወል ጃለቱ geemni geema darbeera it doesn't matter kana booddee ati waan gootu fataa jedhii Idris wajjin geemii kee taphadhu intanaa jedhe mucaan sun garuu miskiin Idris kun an dhiifama naa godhaa baay'ee akkati miira keessallee galtee geemii taphattu waan si godheef isallee hin jibbine ittillee hin haarini kun sooshaal miidiyaadha waan sooshaal miidiyaa akkuma sooshaal miidiyaa rakkina hin qabu is okay garuu wal guddisaa waan hundumaa karaa negatii hin fudhatinaa siyaasa illee baradhaa jechuun barbaada Idris jechuun nama cimaadha si jaallata mucaan sun baay'ee ti jaallata amma oromooti jaallata beektaa Marcosii dubbiin dhabdeetti warri kaan akka Marcosii gadi buute sinii buu qabdu warri na jaallatan warri na jibbu waa hubachiisuun barbaadu warri na jibbaa waa hubachiisuun barbaadu yaa tokkummaa koo yaa artisto Baba Dajo yaa obboleewwan koo Marcosiin dabalate hundi keessan warri kaleessa taaptaap gootan warri koppiliin gootan warri sappoortina gootan galatooman siniin jedhaa jiraam dhageessanii injiballee irraa kubba qabaadha baay'ee dubbadhaa ammayyaa Mubaaraki baay'ee guddaa isaa galatoomii dhugaa rabbiiti dhugaa dubbachuuf baay'een itti boone baay'een itti gamade immoo atamne don taane moonee galle maaltu jira sinitti fakkaate waa baay'ee argine beektaa sababii geemii kanaa wal qabate waa baay'ee argine ifas argine barii dukkanas argine irraa warra achi deebi'anii immoo maqaa namaa balleessanis argine irraa haa ta'u toroo maqaa namaa balleessuun yookaan maqaa namaa dha'uuni kun namaan balleessu dhugaa rabbiitti leenca namaati maaliif hin jedhe sitti fakkaate qabxii namni ittiin mo'achuu hin dandeenye namni ittiin taphachuu hin dandeenye bakkeen amma geemota hedduu keessaa kanaan ijaarsifattee kanan laalaa ture kan keessa kanas asxis kan raammetis kan namoota hedduu
qabxii isaanii gadi bu'aadha. Garuu dhugaa rabbii leenca namaati. Maaliifan jedhee kana caalatti akkasitti geema bareedaa kana taphattee immoo amte otoo hin taane immoote akka kootti immoote warri immoo ame jettanii mana banattanii achi deebitanii waan biraa haasoftanii tu Oromoo waan akkasii isaas dhugaa rabbiitiin gaafa sana qooda achiin gara biraa garagaltanii mana bantanii haasoftan sana utuu as garagaltanii waan ittiin sochoo waan ittiin giiftuma tokko darbattanii deebitanii qooda mana bantanii akkasa ta'e irraa utaaltan. Dhugaa rabbii namoota hedduudha eega bahee namoota hedduudhaan walitti bu'e nama fakkeenyaaf. Ani sitti fakkaate ani nama walitti hin bu'u. Dhugaa rabbii namoota bebbeekamoo namootaan jaaladhu akka garaa kootti bakka akka nama tokko akka Oromummaa tokkootti namootaan jaaladhu hedduutu as keessa jira. Abbaan barbaade daanyi nama wal lole jedhee natti zubbatee hin beeku namattis na himatee hin beeku. Garuu baay'izawwee namoota hedduutti mufadhee namoota hedduutti naaree deebiin dhiifama gaafadhe ofii kooti. Maaliif dhiifama gaafadhe ofii balleessanii gaafadhee ofii haariin ufumaan immoo balleessa isaanii sanaafan immoo anatu dhiifama gaafadhe. Maal sitti fakkaata innumti iyyuutti dhagaamee yaada isaatiin deebi'ee wanta hin taane dalagee ofiifitti gaafatama kan jedhu dabse. Hundumti keessanuu Maarkos artisti Tufaa hundi keessanii Naggasaa fa'aa baay'ee guddaa isaa galatoomaa dhugaa rabbii hin boonne nu boositan dhugaa rabbiiti. Maaliif immoo tamne otoo hin taane moonee galle baabaa isaa moonee galle bakka Mubaarak baay'ee see jaabsifadha dhugaa rabbiiti leenca namaati ammayyuu atam nammoo amin jedhin akkuma Maarkos jedhin nammoo amin jedhin nammoo akka mootetti kana tabsaa kutiitii tapha keessatti itti fufus tapha kee itti fufii taphadhu wanti tokko wanti si daangessu hin jiru baay'izawwe immoo wanti tokko wanta dhaamsa isinii qabu Oromoo taatanii afaan garaagaraa taatanii nama laffafuu fi nama lakkafuu fi wanta hin taane namarratti dubbachuu wanta hin taane namarratti yaaduuf hin fiiginaa. Namoonni baay'een miila keessan dheeressaa jirtu miila keessan gabaabsadhaa. Akkuma nama miidhu fiidanii miidhaan isinirra ga'aa. Akkuma namarratti haasa'uu fiidanii isinirratti haasa'amaa. Hundumti keessaniyyuu kuni yaadaaf qalbii keessan irra sinaa teessu. Waa baay'een argaa ture ganama kanas waa baay'een argaa ture Maarkosis dhufee waa baay'ee argaa ture waa baay'ee irra turre bakka Maarkos faana irree bakka itti walitti dhufundirree jira jecha namni otoo deemuu walitti dhufa bakka allakki maaliif isinitti fakkaate singer koo dhugaa ani harruman si baree harrumallee si argee waa tokko badhaa miidiyaa kana irratti waa tokko waan amma sanyii karaa waa tokko si dubbadha dhugaa dubbachuu fi ani nama hin beeku hin jedhina jechuun namni nama beeku hin jedhina ani nama hin beeku jedhaa malee waan amma dubbataa ture baay'ee mana wayitti wal agarree dubbataa turre waa'ee Mubaarak ilaalee miira keessa gadde waa tokko dubbataa turre achitti nama kana bare galatoomii ulfaadhu jiga gaayis waanuma tokko sitti waan hundumaan akka abban dhiisa waa tokko gaafa darbu bira darbinee kan biraa yaadna wanni darbe ooreetti darbeera sokke isa boriif yaadna malee namni booddeetti hin jiraatu fuulduratti jiraata malee dhugaa sun hin jiran. Yeroo tokko anama waan kaleessa darbe irraanfadhe already faayidaan qabu hin deebi'u lammata hin deebi'u. Kanaafi poozitiif ta'a waan hundumaatti nama jaalladha wal kabaja warri mubee arrabsitan waa tokko faayidaa isin hin qabu warri na arrabsitan warri mubee jaallattan gaariidha maaliif Waaqayyo jaalala waan ta'eef nama jaallachuun gaariidha. Please rabbi jiraati kottaa wala jaallannu yoo dadhaboollee taane yoo xiqqoollee taane yoo guddaallee taane walirra jaallallee wala jaallannu jaalala keessa waatu jira. Mubeen dirqama fakkeenyaaf dirqama Oromoo ta'uu hin qabu na jaallachuuf namummaa kun jalqaba na jaalladhu yoon Oromoo ta'e immoo ittumayyuu moor na jaalladhu yoo amantiin keenya wal fakkaate immoo ittumayyuu moor dabali na jaalladhu. Is okay Waaqayyo jaalala waan ta'eef inni guddaan wanti nurraa eegamu inni guddaan adaraa keessan be positive waanuma gaarii namaa yaada dhugaa sun jira isin miidhu waan takka waan sin miidhu hin qabu waanuma gaarii walii yaannaa qotta is okay jireenyi dachee irraan dabarti warra as jalaa koomentiidhaan
waan hin taane barreessitan warri bakka deemtanii waan hin taane barreessitan nama tokkotti jiraata silxeessa ta'u oromosa ta'u waan barbaadee ta'u iddaasi maal nama boorder badacheerra atis nama